Mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa waggoottan darban xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan investimentiin akka babal'atu keessattuu kallattii yaadama ida'amurraa kaa'ame yaadama mootummaa ida'amuutiin immoo sirriitti ifatti tokko tokkoon ibsamee kaa'ameen investimentiin jajjabaachuu akka qabu investimentiin motora dinagdee guddaa tokko ta'ee akka jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiru dinagdee biyya keenyaa dinagdee naannoo keenyaa jijjiiru akka ta'u kallattii kaa'ameen waggoottan darban mootummaan naannoo keenyaa hoggansa muummee ministeeraa keenyaa jalatti xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan investimentoota biyya alaa biyya keessaa adeemsa birookiraasii hir'isuudhaan si'oomina itti dabaluudhaan akka investimentiin dhufu gochuudhaaf xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa tureera. Waggoottan jijjiiramaatiin dura investimentiin naannoo keenyaa akka waliigalaatti qabaachaa turre 10,000 gadidha. Ammatti waggoottan darban hojii hojjetameen investimentiin naannoo keenya simatee hojiitti galchaa jiru 43,000 darbee jira. Paarkiiwwan industirii bulbulaa ijaarsa irratti immoo kan argamu Naqamte karaatti galaa jira. Hundaa ol immoo zooniin dinagdee addaa Gadaa muummee ministeera keenyaan yeroo darbe jalqabsifame investoroota 70 ol ammoonaa kan simate adeemsa irra kan jiru immoo investimentiin 30 ol xumuramaa kan jiru waliigala haga 100tti investimentii simatee jira. Mootummaan naannoo keenyaa bu'uura misoomaa dhiyeessuudhaan haala mijeessuudhaan hundaa ol immoo dargaggoonni keenya ogummaa qabaatanii aadaan hojii jijjiiramee akka hojiitti galan gochuudhaaf xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa jira. Kana gochuudhaan investimentiin naannoo keenyaa boqonnaa haaraatti akka ce'u Oromiyaan giddugala investimentii Oromiyaan iddoon investimentiin dhufeetti qubatu Itoophiyaadhaaf immoo humna dinagdee guddaa iddootti taatu akka taatuuf xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira. Pirojektiin har'a asitti eebbifame kun qaama sosochii kanaati. Kanaa olitti si'oomina dabaluudhaan birookiraasii hir'isuudhaan murtii hatattamaa investoroonni akka argatan gochuudhaan investimentii sadarkaa olaanaatti ceessuudhaaf xiyyeeffannee kan hojjennu ta'uusaa carraa kanaan mirkaneessuun barbaada. Qonnaan bulaan keenyas akka kanaan dura kan lafa isaa dhiisee irraa deemu qofa osoo hin taane ufuma isaatiif qusatee oomisha oomisheen qabeenya qabateen investimentii akka ce'u godhamaati kan jiru. Kanas babal'isuudhaan caalmatti investimentii biyya keessaas carraa jiru guddisuudhaaf xiyyeeffannee hojjechuu keenya kan itti fufnu ta'uusaa carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Karaa qabanne kanaan cichoomnee yoo deemne badhaadhina naannoo keenyaaf biyya keenyaa yeroo gabaabaa keessatti kan mirkaneessinu ta'uusaa carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Guddaa galatoomaa ulfaadha. Kabajamoo muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed dhufanii akka kallattii hojii nuuf kennan kabaja olaanaadhaan affeeraa galatoomaa. Kabajamoo Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, kabajamtoota qondaaltota mootummaa olaanaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee, hundaa ol jiraattoota magaalaa Moojoo akkasumas abbootii qabeenyaa biyya keenya, naannoo keenya, magaalaa keenya amananii asitti warshaa akkasii warra invest godhan hundaaf baga gammaddan, baga gammannee, baga guyyaa kanaan geenye jechuun barbaada. Kalee ganamarraa eegalee pirezidaantiin mootummaa naannoo keenyaa Shawaa Bahaa aanaalee garaagaraa na daawwachiisaa ture. Baadiyyaaf magaala sochii jiru, jalqabbii hojii jiru guyyaa guutuu ilaalaa turre. Qonnaan bulaa godina Shawaa Bahaa keessa jiraatu horsiisa lukkuutiin sochiin jalqabame, horsiisa saawwaniin hojiin jalqabame. Cimee itti fufee jennaan namoota baay'ee hojii qabsiisuu duwwaa osoo hin taane bu'uurarraa rakkoo dinagdee, rakkoo galii uummanni keenya qabu hiikuu akka danda'u arguu danda'ee jira. Horsiisa lukkuu kana akkaataa itti ilaallu uummanni keenya illee hin beeka, garuu ilaalchi keenya lukkuu irratti saawwan irratti qabnu jijjiiramuu qaba.
shawaan bahaa guyyaatti hanqaaquu miliyoona 10-20 oomishuu yoo danda'e gurgurtaa hanqaaquu irraa galiin argamu warshaa kanaatti gadi miti. Guyyaatti aannan liitiraan miliyoona 10-15-20 ilminee gabaa biyyaaf addunyaaf dhiyeessuu dandeenye jennaan galiin irraa argan warshaa kanaatti gadi miti. Gama sanaan jalqabbiin jiru baay'een akka nama gammachiisu ta'eetu ammas hojii baay'ee akka nurraa eegamu kalee arguu danda'ee jira. Qonnas ilaallee jirra. Gariin tiraaktaraan qotaa jira. Gariin ammas sangaa dhiibaa jira. Amma uummanni keenya sangaa dhiibee qotaa jirutti rafuu gammaduu hojjedhe jedhanii yaaduun nurraan eegamu ganaadha. Ammas sangaa namoonni dhiiban jiru. Qonnaan bulaan uummata keenya kana keessaa ba'ee guutummaatti maashinara fayyadamee oomishtummaan amma guddatutti hojiin nurraa eegamu baay'ee ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Gama bu'uuraalee misoomaatiin godina kana keessatti hojiin hojjetamaa jiru. Gam tokkoon hanga ammaa bara dheeraa akkasii akkamitti rafnee turree hojii amma kana eegallee jirru kun waggaa 10-20 dura soo jalqabamee jiraate uummanni keenya silaa eessa ga'aa kan jedhu gaabbii namatti uuma. Gama biraatiin immoo jalqabbiin kun akka hojii guddaa hojjanneetti yaannee gara ciisuutti, laafuutti, dadhabuutti yoo galle immoo yeroo gabaabaa keessatti duubatti deebi'uu akka danda'u waan nama mul'isu baay'eetu jira. Baadiyyaatii baanee magaala godina Shawaa Bahaa keessatti ijaaramaa jiru, ammayyaa'aa jiru, jijjiiramaa jiru uummanni keenya akka salphaatti ilaaluu hin qabu. Bishooftuutti daandiin ijaarame kiiloomeetira meeqa akka ta'e qulqullinni isaa maal akka fakkaatu isaaf baasiin mootummaan keenya baase hagam akka ta'e inni kun moojoo qabatee adaamaan qabatee gaafa deemu maal jechuu akka ta'e isiniif ibsuun barbaachisaa miti. Maaliif bara baay'ee waa'ee daandii bu'aan baataniif hin beektu. Hojiin akka waliigalaa mootummaan naannoo Oromiyaa godina kana keessatti jalqabe guutummaa Shawaatti jalqabe waan irraa hubachuuf barachuu qabnu naannoon kun sirnaan gama hundaan hojiin hojjetamu milkii argatee jennaan Itoophiyaan akkuma yaadame badhaadhina milkeessuuf biyya dandeessu kadhaa keessaa biyya ba'uu dandeessu kan biraa gargaaruufis humna guddaa ka qabdu ta'uu ishee arguu nama dandeessisa. Gama kootiin moojoo har'a warshaa akkanaa gaafa eebbisiisnu namoonni bakka garaagaraa dhufan warshaaf moojoo ol dhufeen jarri qaban hubachuu dadhabuu danda'u. Uummanni biyya kana akkas hin beektan seenaa Itoophiyaa keessatti waa'een warshaa ka'e magaala yookaan naannoon xiqqaa maqaan isaanii ka'u keessaa tokko moojoodha. Osoo hin dhalatin osoo hin dhalatin jechuudha. Moojoo duwwaatti miti. Warshaa sukkaaraa Wanjii warshaa godhee kan dhaabe uummata naannoo kanaati. Asii deemee hojjetee jechuudha.